Gurbattii Jawaar jedhan luffittii san fidaniiti ilmaan Oromoo adda facaasee kaan ficcisiisee wal shakkisiisee waan hin jirre baallama saba kanaa seenee diida facaasee biraa lixee jechuudha. Bar osoo hadha Jawaar keessa dhaabbatee yookaan Baqqalaan keessa dhaabbatee yookaan Lammaan keessa dhaabbatanii bar saba kana wajjin hamtuullee irratti dalaganii haganan dubbannu. Meetii bira hin jiran. Osoo hadha dhaabbichuun garaa laafuu baate nammeeqa ajjeefame beektu nammeeqa irra shaname. Nammeeqa hidhaa jira beektuusi. Osoo namni kun nama haqaa mootummaa adila ta'uu baate saba kana rakkoo saba kanaa nama hin beekne osoo ta'uu baate bar aarimaan hadha osoo nama waa hubatu ta'uu baate bar aarimaan ol ka'ee barqaata baloo waan biriin godhu balase waan biras hin godhu. Akkuma dargiin fagoo san maqaa tokko baasee warri kun Haayile Sillaaseen nacci jedhee adii jedhee nu fixee bara. Mangistuu Hayil Qay Shibbir jedhee nu fixee Mallas Zeenaawii saayilent jettee faranjii fixiitii inni Oromoota Itoophiyaa fixe saayilent jechuun maal jechuudha? Kan namni akka dhagarre fixu. Dimokiraasii kennedhee akkana godhee uummata gartee of jala qabee mana hidhaatiitti kolaasuun ajjeesuun bineensa nyaachisuun halkan baasee shanii qilee buusa Mallas Zeenaawiidha. Kan qeessarraa guura. Waan addunyaan feetu dubbachaati dhukkee nurraa kaase. Mootummaa kami kaa afaan kan kee aadaa kan kee amantii tante hadha Oromoon tokkochi irreechi uummanni Oromoo fardii Oromoo ayyoon Oromoo abboon Oromoo dardarri Oromoodha magaalaa Finfinnee torbaan itti galee dhiichisee karaa cufee bakka barbaade. Dhiichisee bara keessa deemee waan fedhe dalagee ani waan garaa nyaatu beekta dayyuusa kalee yeroo kabalanii gaallaa jedhanii Finfinnee kana yeroo dhufu gartee afaan wallaalaa fi makiinaa keessaa bu'ee yoo paaspoora baafachuu dhufu immigireeshina taaksii seenees achii bahee galeet gaafa gandaggale suufa uffatee akka rugataa deema Finfinnee yeroo gabbaa'e. Dayyuusa akkas to'adha Oromummaa himatee isin nu rakkisa. Takka akka ilma namaa saba isaatii waan dalagin yoo ati gaafatte guyyaa takka sabaan hidhamee garafamee takka saba kanaa buusee qabsaa'ota cinaa dhaabbatee waan goone. Har'a qabsaa si jaalu hin jiru gartee gabbayee hattuu saree kijibaa si jala seenee arrabaan yonnaa sitti kaasa jechuudha. Kanaaf Oromoon wanni isin jechuu barbaadu maali? Laalaa jagna Oromoodha waan inni gochuu jiru nafxanyootaaf TPLF. Mee kootu mee gabbayee namni adda tanarraa dubbattu sii kennaa jedhee. Waan godhu jiru laali isinii warra isin kabalee isin gartee hadha sodaafi warri baradha aabichuu dura dhaabbatu warra nafxanyaa sodaatuuf TPLF sodaatu jara boruu dhufaaf hadha galata jalaa galchuuf mootummaa kana abaarti. Kun wallaalaa osoo siyaasaan beekni siyaasa duudee nu rakkisaa jira. Siyaasaan beeku bakka isan galchine dhufee seeni. Barsiisaa fa'a dhufee siyaasaa si hojiin dalagan dhagarre. Doktora meedikaalaa fa'a dhufee siyaasa dalaga bareesse waan Itoophiyaa keessa Afrikaa kun Itoophiyaa qofaan. Barannaan inni bes meedikaal doktarii illee namni waa'ee qonnaa barate illee namni waa'ee gartee hunduu dhufeetumaan camba siyaasaa Itoophiyaa. Kanaaf laaltii peelleffadha. Abdii isiitiin nutti mataa dhaabdanii jara dhufee gartee jara heerumnaaf. Akkasimi warra waa itti dubbachuu hin dandeenye kabalaaf dhiitichuun yoo ati xiqqoo laalte rasaasan kallacha si facaasu jala salaataa bayu manni keenya. Hadha ka afaan keetii waraan meelala yuutuubii gubbatti tiktookii irratti kumaandoon baradha speeshaal kumaandoon ripaablikaan gaaddiin ijoollee diraamaa irratti dalagaa karaa gubbaatti rakkadhee na nyaachisanii ni bala birrii waan gaarii yaabbadha fuutee kishaa sii kenniti. Kalee yoo biraan boo surre fincaa deema abbaan fedhe wallaahi kijibaa musta mee gaafadhaa warri lafa turtan dhiis waraan poolisa yoo arge namni surretti fincaa bayi kalee. Waan godhu beekan kaaqamnaan gartee dhiitichoof kaballaan osoo caccabee mana hidhaa dhaqe yoo mana hidhaa hiree argamsiis geessan yookaan dhaanii tubbootti darban. Akkasiimi. Akkasiin jedhan. Kaadha afaan keetiin itti hidhattee bakka feete dhaqe raayyaa ittisa biyyaa keessa hidhattee kumaandoo keessa hidhattee ripaablikaan gaardii hidhattee poolisa hidhattee waajjira feete hidhattee afaan keetiin qofa hidhattee dubbattaan. Namni kabajaa qabu hadha Itoophiyaa keessas namni ittiin dubbanne osoo waan feete ati balleessite. Ambi baradha mataa qaqqabatee jiraachaa jira. Gajjedhee an Oromoodha jedhee. Warri kalee jecha ilmoo namaatiin nuun hin jenne nuun jedhu baradha mataa qaqqabatee ani Finfinnee jira.
Abbaa qabeenyaa kalee nama kenna mataa irra fincaa'utu adda. Yanee geetaa siin jedha yeroo afaan Oromoo dubbatte gooftaa kiyya akkasumallee siin waamanadha. Gooftaa siin jedhan. Ati waan akka hin gaafanne yoo ati afaan Oromoo dubbachaa deemte bar warri kalee bar namni gartee salaatuuf gooftaa koo yanee geetaa akkas jedhi bar yanee geetaa boottii godhattee ijoollee ta'e naaf Finfinnee gartee nama hedduu isin garsiifne bar namni kenna jara tuttuquu bar boottii itti tuqee dullaas gubbaa kaatee namni kenna Finfinnee keessa boottii bunkoodhaa deema baradha. Yanee geetaa jedhanii milli taazzas maal si ajama gooftaa koo. Maaliif? Gariin saalfatee bakka seenu agarra. Namni aqlii qabu bakka seenu. Warri kalee nurratti jecha hamtuu nuun jechaa bahe namoonni waa hubatan waa baratan kitaaba nurra akka ta'an bakka seenan hin qaban. Qaana'anii saalfatanii maaliif? Dogongora kalee dalagan. Nama waan feete yoo dalagde barradha. Wanna fedhe yoo balleessi namni kabalaa dhiitaa barmanii as geessu hin jiru. Kabiraafiti poolisni yoo si qabdee adda kabajaan fuutee makiinaa irra fuutee si geessitee mana hidhaa si geessitti. Mirga qabaadha namni poolisii dura dhaabbatee maa akkas na gootadhaa diban. Ni kadhatti poolisni adda agarre isin garsiisan bakka hedduutti. Kalee uleen mana amantaa dhufanii mana kee dhufanii karaa gubbaas si qabanii yoo ati waan jedhan xiqqusaniimi saree isin jedhin beeros qaban wushaa qoshaashaaf dhiitichoon kaballaan si qaban hayyee gooftaa kiyyatti ati makiinaan koriin xiqquma ati waa dubbatteef laaltee rasaasaan mataa sirraa buqqisan. Itoophiyaan akkasitti beekamti adda jiraan jiru. Poolisa meeqa namni isaan ijoollee dubartii karaa gubbaa dha'u nama dha'u kabalu dhiitu viidiyoo raabanii hojii irraa deema hidhaa jira. Waraanni kuma meeqa hidhaa jira beektanii hadha isin. Warri akka dalagamee gartee seera dhiyaate. Mootummaa kamtu akkas godhe biyyattii tana keessatti. Poolisa meeqa mana hidhaa jira. Hoggana meeqatu hadha gartee kuun hidhamee kuun hidhaa dhaabbataa jira beektu hin beektan akkanumaa waa lafa dhiittan malee. Kun ka ta'e maaliif? Namni hadha biyya bulchaa jirutu Oromoo ta'ee fi barannoo Oromoo lakki seenaa Oromoo badaa fi haqa dhugaa jirtu san nama beekuuf akkatti biyya bulchan amaanaan na kenname kun rabbiin na kenne bakka tana na fide maqaa saba kiyyaallee ka abbaa kiyyaallee ka Itoophiyaallee ka Afrikaallee ka nama gurraachaallee eegaa jedhee nama bakka san jiru jechuudha. Seenaa dalagee nama waan dalagu beekuuf hin garpiriintii kaatee deemu jira. Dahabaan seenaa katabatee deemaa jira muummee ministeera. Isin quban qabdani. Iyya gafeeti. TPLF'n kalee qawween taankii waa mara guurattee achi baatee adda kun harkisaa jirti. Adda kun maqalee am yeroo naasa'u kana walgahii maqalee jirti adda. Bakka shanja adda cabxee walitti dachaa jirti adda. Rasaasa ittiin dhukaafneen tun taa'ee ilaaluu jira. Dalagaa ofii dalaguu jira. Eerpoortii ijaaraa jira. Warshaa madaabaraa banee waa hunda dalagaa jiran fagaate lixe. Asiyaas Aforqii waraana guuree leenjisee nama hunda qawwee itti dheefidee daangaa irra naqee ibidda barkaatti dachii rabbii tana waraanaan hidhee hirriban qabachi gubbaa jaarsi qaraa gugee dhumatee waan biraatii jira siyyaan. Nam tokkon tunne namni kun. Suudaan adda. Nullee waan kanas seennee mootummaa kana yoo cabsine bar ufiyyuu dhuu jirti bar. Wal fixu jirti bar daaraa wal godhaarti ufiyyuu. Yoo Itoophiyaan cabsin Itoophiyaan boru dhuftee nu nyaatti ni dhabamnaa jettee hirriban qabdu. Soomaaleen akkasii jirti. Al-Shabaab caalaa namni hidhatee jiraadhaan jiru ollaa kana bara. Al-Shabaab Itoophiyaa mi Afrikaa mi addunyaatti cinqamaa jira. Dhiirsi isii garuu Itoophiyaadha. Dhiyoo kana magaalaa Itoophiyaan nurraa baatu inni keessaa bahe waraanni Itoophiyaadha. Waraanni Afrikaa jira. Kumni meeqa? Kadaafee gartee haadha Gibsi fiddee achira silaa achi bakkee namatti fattaname. Itoophiyaan baanaa yeroo san dhukkee irraa kaaftee keessaa ariitee kaan qawwee irraa hiikkattee waraana Afrikaatiif ka Somaalee illee magaalaa qabatte. Itoophiyaa koottaa nurraa baasaa jettee Afrikaaf Somaalee illee. Hasan Sheekh Mahamad illee Afrikaa illee addunyaa illee Itoophiyaa maa cadhiftanii jedhan. Sagaddiitiin turre seentee dhukkee irraa kaaftee keessaa baafteetiin harkaa qabdi. Biyya namaa bar lafa meeqa xiyyaaraa yookaan miila makiinaa isaa meeqa deemanii. Al-Shabaab meeshaa qabduuf teekinooloojii qabduun dhuftee mooraa